waan kana taaneefiin ammoonni barbaannu garuma karaa nagaatiin gara biyya keenyaa akka nu galchan barbaanna ammas gaafiin keenya kama kalee gaafanne arras gaafachuu jirra jechuudha nu haa galchanii karaa nagaatiin nu haa galchanii heera baqatummaa guutaniitiin galuu barbaanna biyya keenya galuu barbaanna jechuudha kana nu haa godhanii kana gaafii mirgaati wanni gaafachuu jirra. Hello. Leave your address. Leave your address. Sheekota akkami sheekatiin nagaa qabdanii? Isin agartaniitiin irra durataa baqattoota Oromoo Yamanii mee haala irras badhee kanatti isin baase haala agartee baqattummaa irraa maal fakkaatame waajjira kanatti irra maaliif ba'uu dandeetta? Bareeda nuti durataa osoo hin taane durataa illee miti haa ta'uti gaadhimmi baqataa kun hundaan ni ilaallata. Nuti rakkina haala jiruuf jireenya baqattoota Yaman magaalaa Sana'aa keessa jirruuti wanti guyyaa irraa kana sirra nu baase akkuma ilaama yookiin lawhaa nuti harkaa qabnu kanarratti mul'atu nuti tokkoffaa 2018 keessa gama biyya keenyaan deebisaa jiraatu hin dandeenye waan jedhuun akka waajjira kanatti galmoomnee ture gama biyya keessanii isin deebinaa baatii 3 keessatti nu eeggadhaa isiniif bilbilla waan jedhutu nuuf haasawamee ture. Garuu amma waggaa tokko oli jechuudha guyyaan irraa kun guyyaa 15 baatii 2019 hanga guyyaa irraa kanatti kan isaan baatii 3 keessan nuun jedhanii waggaaf baatii 3 nu deebuu hin dandeenye jechuudha. Isa kanaaf ammas mirga keenya gaafachuudhaaf iddoo kanatti argamne nuti tokkoffaa dararaa ilmi namaa keessa hin jiraanne keessa jiraachuu jirra. Maktabni kun sadarkaa duraatitti baqataan tokko yoo isa jalatti galmaa'e waraqaa beellamaatiin waggaa 10 fi 10 ol ta'a. Kuni waan addunyaa irratti haarawaati. Akkasuma ilmaan inni as keessa dhalee jedhe waggaa 7, 8, 9, 10 fi 10 olii barumsa argachuu hin danda'an. Waraqaa gartee baqattummaa haga sii mirkaneessanitti ati ijoolleen tantee barachuu hin dandeessu. Isaan siin barsiisanii jechuudha siin gargaara waan tokko irratti. Kanaaf nuti akka addunyaan rakkoo keenya kan argite ilmaan keenya ka barumsan arganne nama tahanii akka namaatitti guddachuu waan hin dandeenyeef kanaaf akka addunyaan nu argite dhimmi qaamni kun ilaalla irratti dalagee gama biyya keenyaa akka nu deebisan barbaade. Sheekatiin haasawa keessan irratti akkanaa jechaa jirtanitti namni tokko baqattummaa waajjira kanatti ka galmaa'u taate agartee mirga baqattummaa jalatti waa hunda argataa fayyummaa argataa barumsa argataa gargaarsa argataa heera san keessatti agartee beekamaa jettan isinoo akka baqattoota Yamanitti hoo waajjirri kun wanni isin gargaare agartee gara fayyaatiin gara agarteetiin baqattummaa mirga gaafattanii argachuurra maali wanni isin gaafattanii dhabdanii maal argattan? Bareeda hedduu galatoomaa jedhaa gaafii kana gaafachuudhaaf nuti wanti nuti waajjira kanarraa arganne tokko sadarkaa duraatitti baqataan tokko lagaltummaa biyyattii kam keessa jiru baafate baatii muraasa keessatti kagartee baqattummaan isaa mirkanaa'ee waraqaan isaaf kennamu nuti waggaa 10 ol teenna akkuma jenne kanaaf baqattoota 10,000 lakkaawanitu as jira jechuudha ka ilmaan 4, 5 qabanii fi sanii ol qaban osoo gartee waraqaa beellamaatiin ta'an jechuudha waggaatti yookaan waggaa lamatti isaan beellama itti dhufan beellamni beellamaan ilaa waggaa 10 fi 10 olii deema sadarkaa duraatitti kun gartee waan addunyaa irratti hin jirre waan irratti raawwatamu isa lamuuti ilmaan as keessatti dhalatan waraqaa dhaloota biyya kana shahaadatul miilaad waan isaan jedhanii qaban barumsan argatan maktabni isaan ajeef maal jedhanii kaayan warra maandeeta qabu malee hin barsiifnu jedhanii isaan duraa'u ka godhanii fi wanna jabaa tokko miti mana barumsaa mootummaa haga tokko yoo gartee kawaayyoolleen waa barsiisan taate sunuu barumsan jedhamu sani fi shaanxaa fi daftara wayii kennanii sanumaan kennanii fi jechuudha. Ammootu kana hundarra siraaju baqattoonni waraqaa eenyummaa qaban waraqaa baqattummaa qabu ta'an jechuudha. Yoo gartee ijoollee isaanii mana barumsaa dhuunfaatiin bakka isaanis sirnaan ijoolleen kan kee dandeettee jennaan kan mootummaa dhiiftee kan dhuunfaatitti galmeeffatte jedhanii shaanxaa fi waraqaan sunis hin kennamu waan siraaju jechuudha. Akkamitti ijoolleen baqataa akka namaatitti baratti jechuudha gama dukkanaatitti gama wallaalaatitti akka deeman waan jedhuudha nuti gartee mirga tokkollee hin argan. Kagama dhibamaa jettee ati na gaafattee fi
nuti mana yaalaa yoo dhaqamu waan silaa jirra qorichi pilaastika keessaa qicamee daa'imaa kennamu dubartii garaa qabdu kennamu nama guddaa fi xiqqaa jaarsaa jaartii kennamu tokko dhibeen nama kanaa akkamitti tokko ta'a waan jedhu kan nu raaju akka hin duune akka hin jiraanne waan jedhu fakkaate yaalli isaan godhan nama akkam gartee dhukkubni isaa addaa ka doktorri ilaalee jedhe yoo qoricha akka kennaniif taate jechuudha ka walitti fidaniisaniin alatti wilii lajinaan irra mari'attii jedhan namni kun osoo isaan akkas jedhan lubbuun isaanii dabraa yoo dhibeen isaa dura salphaa ta'eetiin jedhee gama hamaatitti gama yaaluu hin danda'amnetti deeme nuti guyyarraan guyyatti lubbuu namoota meeqaa dhabaa jirraa jechuudha gama gartee dhibamtootaati. Sheekh Kadir asirratti illee haasawa keessan irratti agartee lajnaan amma bakka mana yaalaa kana dhukkubni namni dhukkubsatuun uma jiraate dhukkubsatanii achi dhaqan dawaan xiqqaadhaa fi guddaa kennamullee tokkumaa korojoo takka keessaa naqamaa jedhama. Heera agarteetiin agartee dhukkubsataa tokkotti ka dawaan nama tokkoof kennamu nama tokkoof agartee dhukkuba. Waan kana taate namni kun immoo gama isaanii kanaan nama kana hagamta akka dhukkubarraa baraaran jettanii yaaddanisi. Kuni an akka ofii kiyya laalutti namni isaan baraaran tokko hin jiru. Waan siraa jirurraa namoota dhukkuba hamaa, dhukkuba akka jalxaa, dhukkuba akka gartee kalee, dhukkuba akka onnee, dhukkuboota yeroo siin kennina jechuudha. Ka'ammallee namoonni kun ka'anii dalagatuu hin dandeenye. Tasumaa jechuudha. Lubbuu isaaniitiifuu jireenyi guyyaa hagam jiraadhaa keessatti ka itti yaaddoo tahe gargaarsan kennanii fi qoricha gahaan kennanii fi wilii irra mari'annaa waan jedhu deema. Lajinaan siyaa qarrartuu jedhan. Ka qoricha kana katabe doktora waan siraa jirurraa ka ammoo qarraru lajinaa biraati wilii teette 15 ji'a. Waan nama raajuudha kun nuti kanaaf waan akka ilmoo namaatitti jiraachuu hin dandeenye. Jechi fi gochi nurratti raawwatamaa kan jiru. Gochoota suukaneessaa fi ilma namaa irratti tasgabbii raawwatan waan ta'eef gama biyya keenyaan jiraachuu waan jedhu akka ubasan gargaarsa mosh baqataanii fi abbaan biyyaa yeroo kana keessatti rakkoo hagana hin jedhamne keessa jira dhugaa dubbachuu jechuudha biyya Yaman tana keessatti. Ka dawaa isa irra deebi'ame. Mee waan kana bakka dawaa kanaatti lajnaan biraa yeroo irratti mari'atu lajnaa birooti irratti mari'ataa jettanii waan kana. Haga lajnaa sun irratti mari'atu namni kun ammoo dhukkubsateetiin hin duufa ammala eenyutu itti gaafatamummaa nama kanaa fudhachuu danda'a lubbuu nama kanaati. Kuni nurratti wanta gaafii guddaa ta'ee jiru kan rakkoo keenya guddaa ta'e waan kana isaan dantaa tokko irra hin kaa'anne akkuma isin jedhe amma namoota jaltaa jedhamu kana jaltaan kun dhukkuba agartee hidda dhiigaatiin wal qabatudha. Namichaan kun dhukkubni kun yoo dafee yaala kan argame taate onnee qaba sammuu qaba bakkoota kanneen ga'e taanaan carraan namichi fayyuu irratti qabu carraa gartanii muratamaadha jechuudha carraa gabaabaa. Kanaaf kan kana fakkaatu rakkattoota gartee isaan wanti isaan gargaaran tokko hin jiru nuti namni baqataa ta'eetiin jedhe eenyumaa taanaan nuti gabaabbinaan gama gaadhee kana gaafateetti yoo deebi'e walumaa galatti mirgi ilma namaa akka ilma namaatti kan beekamaa tokko hin jiru jechuudha. Dhumnee dhumuu baannee wanti isaan dantaa nu qabate. Namni dantaa namaaf qabu tokko jechuudha dubbii wanti siif galu nama dhibamee doktorri hatantamaan qoricha akkana argatu qaba jedhe walii lajinaan irratti haa mari'attuu jedhan akka nama bashannanaa fi yookiin gartee turistii tokkoof bakka tokko deemuu fi beellamni kennamuu jechuudha. Garuu dhukkubni beellama siif hin kennu hatantamaan namni wal'aansu. Sheekh Kadir asirratti gaafii keessan deebii bareedaa deebisaa jirtanii eega dhimmi kun agartee jalqabarraa ilaa ammatti isinirratti raawwataa akka turu taate barruun kunis barruu wayii barreeffattanii dhuftanii barruun kun afaan arabii fi ingiliffaatu jira. Waajjira kunirree waajjira kaleessa furmaataa iyyuu irraa dhabdanii maal nu haa godhan jettanii ittiin asitti baatan barruun kun hoomee maal jedhamee waan barruu kana addaan baasuu dandeetu. Bareeda gaafii dansaadhaa barruu tokko tokkoon siif ibsuu danda'a rakkoo tokko illee hin qabu. Nuti akkuma atuu jette kana tokkoffaa irratti nahanu laaji'ina al-Itoophiyiina fi Yaman caasimati Sana'aa jedha. Nuti baqattoota Itoophiyaa kanneen biyya Yaman magaalaa Sana'aa guddittii keessa jiraannudha jedha. Dhimmi gartee hiriira guyyaa har'aa kan asii baaneef ammoo nahanu nas'alukum mundu sanatayni an tarji'uuna ilaa bilaadina. Nuti dhimmi asitti baaneef waajjira yoo inni itti kana hotti wanti baaneefi isin gaafanneetiin turree gaafiin keenya waggaa 2 olii gama biyya keenyaa nu deebisaa jiraachuu hin dandeenye waan jedhu waajjircha kana gaafannee turre. Atfaaluna lam yajidu at-ta'liim ilmaan keenya barumsa argataa hin jiranii namni tokko yoo barumsa kan arganne taate nama ta'ee hin guddatu wallaalaadha fafoon isaa gama dukkanaatitti waan deemuuf jechuudha.
أطفالنا لا يملكون المستقبل ففو إساني تتي أكا إلمونا ما تتي جرينيا أرغتني إلمان كينا بودت أوان إنجري في وتي أمو جران وتي أمو في مبقاتا تاني بي نماتنا كيسا دماني وقدامي قافي إلمان كين أكا كنمات تتي بودت أكا برتا فينا سان أرغتا أوان إنجري في جتو دارين نقام بيتنا ونزيبها ينب مردانا لم يجدوا المعالجة دبامتوني كينا واللانس قها أرغتا إنجري دبان دبتو واللانس أرغتا إنجري يو جنة كل إسا دوبات يجودا jechoota akka fakkeenya isin hime kagartee yoo doktorri nama tokkoo fi qoricha qarrareetiin jedhe qoricha wali murteessee fi qoricha kana akkana fudhu jedhe qoricha san wilii irra haa mari'atamuu jedhamu wilii lajinaan namoonni biraa taa'anii ka doktorri qarrate ka fedhan rafadanii ka fedhan didanii ka fedhan kennanii jechuudha sanis nuti gartaniitiin wantoota akkanaa kanan nurra jiru. مكتب المفوضة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عاصمة صنعاء أن يحرصوا على حقوقنا. نتي مكتبة يوم نكسير كان مقالة قدتي صنعاء باليمن كيس جروك أنا أما فولدور إساك ترجمة جورا. أقوم سنار كتان كان أسكران دم هلاتي بيأكل متنسين كرا الرد الأورجاني كرا الرد أبدا تجيب جورا يروم ما كانت مكتبة كان سينة ركو كنا دفاع كتسري أكثر أي مو نمار رئيس كمتي كمتي هندن دين وانا كنا نجيب تاني جتو nuti kanaafi addunyaan guutuun nu argitee namoonni afaan Kanadaa gahan keessamu garteeti lammi akkuma jedhamu sababa ofiitis sababa ofiifata miidiyaaleen adda addaa illee waan kana gartanii fudhatanii akka gartee baqattoonni Yaman kun kan miidhaa keessa jiru keessa baanu irratti akka dalagdan waan jedhu dhaamsa dabarfachuu feena malee waajjira kanarraa nuti garaa muranneetiin jirra garuu bakka dhannu qabnuu fi namni foon hate ibiddattiin deebi'aa akkuma jedhanii san maktaba kana dhufne malee waan godhaniidhaafi miti. جتشو بربادين أكسمة أجرتي كلها كأجنا جابت تسيفين تمرة لم نحصل على أي نوع من المساعدة من مكتب المفوضية نوتي جرجار سبيفكامي كفياته كسلا أجرتي جم الدين بديتين بكتان تك أرجعتشو قبته كسلا جم برنوتاتين دائما تبغى أرجعتشو أو قبته ته وانت نوتي جرتي إرّا أرجعتات إنجرو kanaafuu Sheekh Kadir amma ilaa ganamaati asii baatanii sa'a ganamarraa ka'ee ilaa gammaatitti dhaabbachuu jirtanii waajjirri kun ammoo gabbayee wanni isin hin jedhe qaba deebin isin waan isin gaafii isin gaafatan kanaaf waan isin baataniif kan gama waajjirri kun wanni inni gadi ba'ee waa tokko illee nu gaafatee jiru kan gadi ba'an illee akkamitti kaameraa nu martanii addunyaan nu argiti waan jedhuuf sodaatanii achi deebanii telefoona nurraa fuudhuu fi roorroo adda addaa kun as kan argitan marsee dhaabbata kaameraa kan isaanii achi garagalchuudhaa fi telefoona nurraa fuudhanii sodaanne isaan hanga ammaatitti wanni isaan gadi ba'anii nu dubbisanii jiru ka gadi ba'ee jedhallee kaameraan maramu akka dubbiin tun addunyaan dhageettu hin fedhu jedhee garteetiin nurraa ol deebi'ee jechuudha eeggachuutti jirra hanga ammaatitti ganamarraa. Halo. Bareeda kanaafuu ka wanni agartee namni tokko bahee gaafii gaafate deebii argachuuf bareeda ture. Egaa waajjirri kun agarteetiin waajjirri kun kan isinitti hin baane taate agarteetiin gama addunyaatitti agartee koomunitii jirtutti fi waajjiroota agartee addunyaa keessa jirtutti fi baqattoonni biyya hambaa keessa jiran akka agarteetiin gaafii isin gaafatan kanaaf agartee dhimmi warri dhimmi isa laalu akka deebii kana isin deebisan barbaadan nan fakkaata. Bareeda gaafii bareedaadha wanti nuti feenu tokkoffaa nuti saboota keenya kan biyyoota adda addaa jiran irraa komii agana jedhamne qabna. Akka fakkeenya Awurooppaa keessatti Ameerikaa keessatti biyyoota adda addaatiin namni lamaa sadii yoo hiriira baheetiin jedhe miidiyaaleen hundi waan san facaasee miidiyaa irratti argina. Nuti ammoo warri Yaman jirru biyya dadhabduu biyya saaruukni gubbaa itti gadi roobu biyya roorroon adda addaa keessa jirtu keessatti namni tokko ka qubanu qabu miidiyaan tokko kan nurraa dabarsu dhimma keenya kana ka to'atu tokko hin jiru komiin nuti irraa qabnu jechuudha. Kanaaf akka gartee Oromoonni miidiyaaleen adda addaa kan dhimma Oromoo irratti dalagan kan Oromoo irratti dalaganii miti kan dhimma Oromootiif dalagan yoo jiraatan jiranii waan jedhu shakkii qabna nuti biyya gartee Yaman tana keessa dhokachuu kennaaf jechuudha. Kanarratti akka nuuf dalagan qaamni dhimmi kun ilaalu kamu akkuma lammiif jenne sana sabni keenya akka nurraa iyyatanii jenna nuti akka fakkeenyaatitti akkuma jenne maktaba kanaa ol seennee waa gaafii hin dandeenyu ala kanattuu gadi baanee waan kana jechuu hin dandeenyu ammaan tana kun ogaa gartee roorroodhaan telefoona nurraa fuudhuu fi nu doorsisuu jiranii gartee askarri gartee marsee jechuudha. Isa kanaaf nuti gartee addunyaan guutuun argitee dhimma kana